Akkam jirtu hordoftoota koo kanneen YouTube chaanaalii koo Mulukeetaa Official daawwachaa jirtan nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jechuun barbaadaa guyyaa har'aa kanan isiniif qabadhee dhufe seenessa miti akka waliigalaatti dhugaa dubbachuuf seenessaa ol waan ta'e podkaastii Monet beeksisaa irratti kanan dhaggeeffadhe. Egaa namoonni baay'een keessan dhaggeeffattanii jirtu ta'a. Waan baay'ee natti dhaga'amee fi seenessawwan ani isin biraan ga'usi kan akka kana akka ta'e dhugumaan immooyyuu jireenya dhala namaa keessatti bu'aa ba'iin akkasuma muudannoon jiruuf jireenya hagam hammaataa akka ta'e qorumsi yookaan immoo qormaanni jireenya namoonni baay'een keessan kanneen dhaggeeffattanii jirtu kanneen dhaggeeffanne guutuu seenaa kana dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Shamarreen kun maqaan ishee Roozaa Nooruu jedhama. Kan isheen guddatte haati ishee waan irraa boqotteef magaalaa Jimmaatti fira baratti jechuudha. Achiis erga guddatte jireenya mo'achuuf of jiraachisuuf akkasuma jireenya ishee injifachuu fi gara biyya alaa deemuuf magaalaa Finfinnee obboleettii ishee bira taa'aa akka turte achiis biyya alaas deemtee yeroo koronaa waan tureef yeroo koronaa sana haalli yeroo sana ture baay'ee ulfaata waan ta'eef hundi keenya beekna. Biyya alaa Joordaanii kan isheen deemtee turte achiis bakka deemte sana miti kan galte achitti mana nama kan biraa yookaan bakka deemte sana osoo hin taane bakka biraa galtee yeroo koronaa sanatti immoo daandiin qilleensas baay'ee rakkisaa ture. Daandiin qilleensaa banamnaan gara biyyaatti deebisanii jechuudha. Gara biyyaattis deebitee isheen hin teenye of jiraachisuuf jireenya injifachuuf bunaaf ciree hojjechaa akka turte seenaa isheerraa afaan isheerraa waan dhagaheedha jechuudha. Kanaan isiniif qoodaa jiru gabaabsee. Egaa achittis yeroo kana hojjettu maaltu ishee mudate akka waliigalaatti namoota dhaggeeffanneef hubannoo gahaa isiniif kennuu fi egaa akka maamilaatti achitti deddeebi'anii isheerraa fayyadamaa dargaggoota turan keessaa dargaggeessi tokko natti siqee jaalalaan akka waliin jiraannuuf na gaafate. Egaa gaafa natti siqee na gaafatu inni Pirotestaantii ture amantaansaa, ani garuu musliiman ture. Egaa akkamitti waliin jiraanna jedhee gaafadheen ture. Garuu inni ani amantaa keettas jijjiiradhee si waliin jiraachuun barbaadaa, si jaaladheen jira, si malee jiraachuu hin dandeenye jedhee akka itti siqe dubbatti jechuudha. Kanaaf bahuuf galuu ishee dhorkee akka ishee rakkisaa ture afaan isheetiin waan dubbatte jechuudha kuni. Kanaaf amantaa isaallee hanga jijjiirachuutti musliima ta'ee ishee waliin jiraachaa akka ture. Akkasuma immoo seenaa duubee isaallee qorachaa yeroo turtetti nama gaarii akka ta'e hoomaa hariiroo shamarran waliin akka hin qabne kana qofa miti gaa. Egaa isheen akkamitti na waliin jiraattaa kana qofa miti kan isheen gaafatte dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ati kanati ooltu as na biradha ni qamaata kunoo bakkuma kana taa'aa ol ta'a na bira hojiin hojjettu maaliin na jiraachista jetteellee yeroo gaafattee turtetti wanti inni deebisaafii ture waan biraadha jechuudha. Kanaaf akka kanaan hariiroon jalqabame dhuguma bakka egaa na jaallata. Egaa amantaa isaa jijjiiree ana waliin ta'uu waan barbaadeef jettee amantee ofitti fudhattee akka amantaan suni jedhutti ishee waliin jiraachaa ture. Amantaa isaa gara amantaa musliimatti jijjiirate jechuudha. Egaa akka kanatti osoo ishee waliin jiraachaa jiranuu gidduutti maatii isheetis maatii isaatis beeksifatanii waliin jiraachuuf osoo jiranuu gidduutti ishee garaatti hafaa. Gaafa ishee garaatti hafuu amalli isaa guutumaa guututti hagga jedhamutti jijjiiramaa dhufee jetti. Kana gidduutti ana garaatti naafuu koo beeknan mooraa jiraannu keessatti hariiroo biraas nama biraa waliin akka inni jalqabe dubartoota biraa waliinis akka inni bahu akka inni oolu nan dhagahuu qabee jetti, nan arguus qabee jetti. Kanan dhagahu caalaa kanan ofii arges ni jira jette jechuudha. Shamarreen kun akka kanaan osoo jiranuu gidduutti maaliif akkas gootaa lakkii kun jireenya keenyaaf gaarii miti gaafa isheen jettuuni lakkii ani nama akkasii miti maaliif amala nan hin qabne naan jettaa waanan ani hin goone goote maaf naan jetta jedhee sirumaa nan deemaa yoon deeme naaf wayyaa si dhiisee deemuun qaba jedhee sababatti guuruu qabee jechuudha. Egaa mucaan kun akka isheen jettetti yeroof isheetti fayyadamee akka ishee gate san dura inni maatii akka qabu bultii ijaarratee akka ture daa'imallee akka qabu namni inni waliin bultii ijaarratellee biyya alaa akka jirtu biyya arabaa hojjechaa akka jirtu kan turtee dhageesse jechuudha. Akka waliigalaatti baay'ee itti dhagahamee isheen ulfa ji'a torbaa taatee gatee kan deeme kophaa isheedha jechuudha. Deessee gargaarsa namoota
itti dhiyaatan tokko tokkoon gargaaramtee bakka deessee kaatee inni danqaatti ta'ee egaa jireenya isheerraa ishee kaachisee daa'ima kanallee qofaa ishee guddisaa akka jirtu ammatti daa'ima deessee daa'ima isarraa argatte kana qofaa ishee guddisaa akka jirtu dha kan isheen dubbachaa jirtu. Egaa dhugaa dubbachuuf taananii dargaggoonni, dhiironni, ijoollee shamarranii dhuguma jireenyaaf hin barbaannu taanaan jireenya isaanii balleessuu hin qabnu. Daandiirraa isaan kaachisuu hin qabnu. Ani dhugaa dubbachuuf seenaa kana gaafan dhaggeeffadhu baay'ee natti dhagahamee ture. Wantiin garuu akka olii galaatti shamarree kana osoo hin dinqisiifatin darbuu hin barbaanne. Isheen nama cimtuu ta'uu ishee dhugaa dubbachuuf jireenya ishee mo'achuuf nama baay'ee cimtuu. Maaliif inni egaa gaafa ishee dhiisee biraa deemu mana duwwaatti ishee dhiisee deeme. Meeshaa qabdu kan waliin godhatanis kan qofaas inni bite hunduma isaa kan waliin jiraanna jedhanii mana keessatti guuttachaa turanii sassaabbatee akka jalaa deeme. Isa booda jireenya zeeroorraa kaatee osoo garaatti baattee jirtu waan hanga ji'a jaha ishee gahu deessee haga ji'a jahaatti waan ishee jiraachisuu danda'u waan deessuu tokkoof barbaachisu hundasaa qofaa ishee dhamaatee mana onaa keessatti inni gatee deeme. Isheen harka marattee teessee maalan ta'a jettee boo'uu qofa miti kan isheen tarkaanfiin isheen fudhatte egaa nagatee deemeera jiraachuu nan danda'a jettee of amansiistee hojjetachaa akka turte hojjetattees gaafa immoo da'umsaa kaatu jireenyi bakka sanatti isheen eegne itti ulfaate hojii sana itti fufuu hin dandeenye. Egaa daa'imni isheetu dhalate hammatti yeroo intarviiyuu kanaaf dhiyaattu daa'ima waggaa tokkoof ji'a 3 akka ta'edha kan isheen dubbatte. Ammatti intarviiyuun kuniyyuu erga gadhiifame naannoo ji'a tokko oliidha. Daa'imni ishee yoona haga waggaa tokkoof ji'a 5 ji'a 4 ni ta'a jechuudha akka olii galaatti. Egaan ani wantin seenaa ishee kanarraa taajjabee fi gaafii natti ta'e maali beektu maatiin isaa maaliif akka inni hariiroo qabu akka inni maatii qabu akka inni daa'ima qabu osoo beekanu muca'oo kana wajjiniin yeroo inni bultii dhaabatee amantaallee jijjiiratee waliin jiraachuuf jedhanii maatii isaattillee bilbiltee wajjin haasa'aa akka turte haasofteerti dubbatteerti waan ta'eef akkamitti hariiroon inni keessa jiru suni kan duraa suni maal ta'e jedhanii osoo isan gaafatiin akka kana jireenya namaa namni jireenya namaatti seenee jireenya namaa yoo balleessu maatumti isaayyuu akkamitti garaan isaanii tolee jedhee osoo dhalli kun yookaan mucoon kun dhala isaanii taate osoo obboleettii isaanii taate akkamitti garaan isaanii isaan dandeessise. Maaliif jennaan shamarreen haadha obboleettiidha. Osoo nurra gahe obboleettii keenyarra osoo gahe garaan keenya tolee jedhaa. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee namatti dhagahamudha jechuudha. Inni kun hiriyoonni isaas namoonni isheen isatti suqu jettee seenaa isaa irraa qorachaa turte inni nama gaarii akka ta'e hariiroo tokkollee akka hin qabne kana dura itti himaa turan jechuudha. Ni dhoksan seenaa isaa kan dura ni dhoksan akka inni daa'ima qabu akka inni qarshii haati manaa isaa duraa biyya alaa ergituufiin guyyaa guutuu dhugaa oolu qama'aa oolu ni dhoksan. Egaa jireenya shamarree kanaa jireenya muca'oo kana akka inni balleessuuf isaanis qooda fudhattoota jechuudha. Mucaa kana qofa miti jireenya ishee kan balleesse. Jireenya ishee kan balleesse warreen gahee taphatan baay'eetu jiru jechuudha. Hiriyoonni isaa mucaan adaadaa isaa kan itti siqu sirriitti. Mucaan kun gaafa inni shamarree hojjetattee buluuf tattaafattu kanatti gufuu ta'u inuma laalan inuma argan. Maaliif barbaachise kuni? Waan baay'ee namatti dhagahamudha. Ani seenessi ani simbiraa gahu kuni namni irraa barata. Egaa edaa qorumsa akkanaas ni jira. Osoo ana'uu na mudate akkamittan keessaa ba'a. Osoo na mudatin immoo akkamitti qorumsa kanatti akkan hin galle of eeguu danda'a. Waan jiru sana akka irraa barataniif kanan ani seenessa garaagaraa seenaa dhugaarraas seenaa dhugaan ta'an irraas asoosama garaagaraarraa walitti fidee isin biraan gahu. Garuu seenaawwan baay'een isaanii kan lafa kanarra jiran kan maraa hawwatamanidha. Kan lafa kanarra jiran kan maraa hawwatamanidha. Dhugaa dubbachuu fi kun fiilmii wayii natti fakkaate bakka dhugaa natti hin fakkaanne akkamitti namni haga kana sobee sossobee haadha manaa of odoo qabu daa'ima osoo qabu shamarree takka guyyumsee hanga amantaa ofii jijjiirachuutti. Hanga amantaa isaa jijjiiree muca'oo kana guyyu isheen dhuguma dubbachuu fi hin amanne.
akka isheen dubbattutti isheen amanne hin barbaannes hariiroo keessa galus hin barbaanne jette. Egaa kun immoo gidduudhaan itti dhufe akka nama ishee jaalatee fakkaatee amantaallee haga jijjiirrachuutti gahee ishee guyyumsee jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti kanan jechuu barbaadu namoonni ishee fakkaattanii fi qorumsa akka kanaa isin mudate cimaa dhaabadhaa. Guyyaan tokko guyyaan kana akka seenatti haasoftan ni dhufa waan ta'eef jabaadhaa. Kanneen immoo qorumsa akka kanaatti galuuf jirtan kanarraa baradhaa, of eegaa isiniin jechuun barbaada. Akka waliigalaatti isheen gargaaramuu qabdi. Monet beeksisaa seenaa ishee poodkaastii ishee irratti guutummaa isaa dhiyeessiteerti waan ta'eef galtanii dhaggeeffachuu dandeessu. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Namoonni gargaaruu barbaaddanis iskiriinii kanarra kanan isinii kaa'e anis poodkaastii sanarraa kanan fudhadheedha jechuudha. Akkaawuntii baankii Awaash kunoo kana sirra taa'ee jiru kanaan gargaaruu ni dandeessu jechuudha. Namoonni ishee gargaaruu barbaaddanii maquma isheetiin jira akkaawuntichi. Akka amma asirra argitan Awaash baankii 0143 10 19 77 48 100 Roozaa Nuuruu jedha. Irraan deebi'aa. Iskiriin irraa ni mul'ata waan ta'eef 0143 10 19 77 48 100 baankii Awaash Roozaa Nuuruu jedha. Namoonni viidiyoo kana daawwattan kan ishee gargaaruu barbaadan waan humna keessaniin ishee cinaa dhaabadhaa. Isheen hojjettee of jiraachisuu daa'ima ishees guddifachuu barbaadde waan ta'eef ammatti garuu wanti isheen rakkattee fi humna isheetii ol ta'e kaffaltii mana kiraa fi gibira mootummaati waan ta'eef hojii hojjettee of jijjiiruu nama dandeessudha. Kana duras hojjechaa turtee beekumsa isaas dandeettii isaas qabdi waan ta'eef namoonni gargaaruu dandeessan akka gargaartan jechuun barbaada jechuudha. Viidiyoo koo guyyaa har'aa kanaan waan baay'ee garaa na nyaatee fi seenessi nani dhiyeessu baay'een isaanii seenessa akka kanaa akka ta'an guyyaa biraa seenessa kan biraa kanuma seenaa akka kanaa bu'aa bahii jireenya akka kanaa irratti xiyyeeffatan kanaan isin biraan ga'u ta'a. Gidduutti isin jira badaan jira garuu kana boodan baduu nan deebi'a. Seenaan qormaata jireenyaa kana dura isin biraan gahaa ture kutaa kutaatti qoqqoodee innis gara xumuraatti jira waan ta'eef isas kanan itti fufee xumura isaa walumaan laallu ta'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Kanarraa kanuma nagaatti.